Jirra jirtu akkam dhagahaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung as YouTube kana irratti hordoftan hordoftoota keenya hundi keessanuu baga dhagahaan dhuftan isiniin jedha. Har'a ammoo hordoftoota keenya jiraattota Saudi Arabiyaatiif dhaamsa dabarsuu barbaanna jechuudha. Oduu garasi nu gaheetu jira. Oduu baay'ee ariifachiisaa ta'e kan of eeggannoon godhamuu qabu waan ta'eef viidiyoo tana keessatti waan dhageenye isiniin gahuu barbaanneeti jechuudha. Oduu dhiheenya dhagahamaa jiruun Saudi Arabiyaan jechuudha namoota VPN fayyadaman nin adaba jettee jirti. Akkuma beekamu Saudi Arabiyaas tahee biyyoota adda addaatti VPN fayyadamuun dhorkamaa jechuudha. Nama adabsiisa. Garuu inni Saudi Arabiyaa nama fidde kun seera kanaan dura turerra baay'ee cimaa jechuudha. Namoota VPN fayyadaman bakka isaan jiranii tokkoon isaaniitti guurretti adabna kan jedhudha. Kanaaf ammoo lammiileen keenya baay'inaan biyya san keessa ni jiraatu. Informationii qabnuun irra hedduun isaanii VPN iPhone Pro jedhamu akka fayyadaman dhageenye jirra. Sababni kana fayyadamaniif ammoo namoonni baay'een jechuudha intarneeta bilaasha fayyadamuuf akka tahe dhageenye jirra jechuudha. Egaa kanaaf of eeggannoo akka gootaniif waan dhageenye irraa isiniif himuu barbaanne. VPN-wan ugguraman kunniin beekamaadha. Kana duras Saudi Arabiyaa keessatti fayyadamuun dhorkamaa jechuudha. Fakkeenya appilikeeshina iPhone Pro yoo fudhanne namoonni keenya Saudi Arabiyaa irra jiraatan baay'inaan fayyadamu jechuudha. Sababni isaan fayyadamaniif irra hedduun isaanii intarneeta bilaasha itti fayyadamu jechuudha. Yookaan iPhone Pro kana irratti bananiiti achi booda intarneeta bilisaan fayyadamu jechuudha. Egaa intarneeta bilisaan fayyadamuun biyya hundattuu dhorkamaadha, beekamaadha. Nama adabsiisa jechuudha. Yoo waa'ee intarneeta bilaasha fayyadamu kana yoo dhiiftan hedduu gaarii isiniin jenna. Yoo ammoo gorsa keenya dhagahuu diddan appilikeeshina intarneeta bilaasha hojjechiisu kan mobaayila keessan irra jiru isin malee namni biraa akka mobaayila keessan irratti hin agarre isiniif dhaamuu barbaadneeti. Kan biraadha VPN-wan adda addaa weebsaayitii uggurame hojjechiisan ni jiru jechuudha. Amma Saudi Arabiyaa irratti weebsaayitii walakkaa miliyoonaa caalutu ugguramee jira jechuudha. Weebsaayitii kanneen hojjechiisuuf yeroo adda addaatti namoonni VPN garaagaraa fayyadamu jechuudha. VPN kun bakka adda addaatti daawunlood godhamu beekamaadha. Mootummaan Saudi Arabiyaa ammoo VPN kana to'achuu hin dandeenye yookaan akka namoonni daawunlood hin goone gochuu waan hin dandeenyeef namoota daawunlood godhanii fayyadaman yoon arge nin adaba jechuu jira. Adabbii maallaqaatii fi hidhaa cimaa ta'een adabnaa jechaati jiru. Akka kanaaf isaan gargaaru ammoo namoota gocha kana irratti bobba'anii jiran adabuudhaaf weebsaayitii kana irra akkuma agartan lammiilee biyyattiitiif iimeela isaanii raabsanii akka isaan riippoortii godhan yookaan immoo bilaaga jedhamu san akka godhan taasisaa jiru jechuudha isinii gale. Kanaaf waliigalatti lammiilee keenya Saudi Arabiyaa irra jiraatan of eeggannoo akka gootan isiniif himna. VPN garaagaraa yogguu fayyadamtan isin malee namni biraa akka isin irratti hin beekne mobaayila keessan irrallee akka dhoksitan yookaan haayir gootanii akka dhokfattan isin gorsina jechuudha. Weebsaayitiiwwan Saudi Arabiyaa irratti ugguraman irra hedduun weebsaayitii babbadoo ta'anidha. Yookaan weebsaayitii laaluun hin barbaachifne jechuudha isin gale. Kan biraadha ammoo dhimma siyaasa biyyattiitiin wal qabate weebsaayitii yaada namoota hatan jedhaman irrattis uggurni kaahama. Lammiileen keenya Saudi Arabiyaa irra jiraatan weebsaayitii ugguraman laaluu hin barbaadani. Garuu baay'inaan intarneeta bilaasha fayyadamuu fi VPN daawunlood godhanii itti fayyadaman waan ta'eef asirratti of eeggannoo akka gootan isiniif dhaamuu barbaanna. Yoo dandeessan waan intarneeta firii ta'e kana yoo dhiiftan hedduu gaariidha. Hin barbaachisu jechuudha. Kaampaaniin telekoomii tokko akkaataa inni hin jaalanneen intarneetoo bilaasha fayyadaman kun sirrii natti hin fakkaatu jechuudha. Dhoksaadhaan fayyadamaa jira waan ta'eef jibbamaadha. Egaan hordoftoota keenya kan har'a isin beeksisuuf dhufne kana fakkaata. Oduu ammatti Saudi Arabiyaa irraa dhagahamte waan taateef lammiilee keenya achi keessa jiraatan beeksisuu barbaanneeti. Viidiyoo tana ammoo sheer gootanii warroota naannoo san jiraatan hundaan akka dhaqqabsiiftan kabajaan isin gaafanna. Nagahaan nuuf tura.